Ashama arkafune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu bina geenye keessan baradhaan nagaa jira alhamdulillah. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kenna warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaaf tan subscribe gochuudhaan maatii kenna dabalamaatiin jecha maatii kenna kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Egaa gabayaatu biratti odeeffannoo haala yeroo ta'u wal qabatanii baay'ee isaa simraan gaanturuu kennan yaadatama kanuma wal qabatee guyyaa har'aasi akkuma waadaa isinii galatti gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan deebii waan isin ta'e jira. Amma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kenna yeroo kana keessatti qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee biyya keenya keessatti meeshaaleen kamuu gatiin duraan darban irraa kan bara kana yookaan ammoo kan yeroo amma garaagarummaa hedduu qaba. Kanumaan wal qabateeti guyyaa har'aa balbala kan dallaatii fi kan mana akkasumas ammoo kan mana kan alarraa fi kan mana keessa kan mukaaf kan sibiilaa jechuudhaani daawwitee isaatiin wal qabate gatiin isaa meeqaan akka dalagsiifamaa jiru yookaan ammoo akkamitti dalagachuu akka dandeenyu sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa jechuudhaani akkasumas ammoo daawwiteessi gosa lamatti adda qooduudhaani gatii isaa tokko tokkootiin isin biraan gaasiniin jechuu barbaada. Ammas irra deebuun amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan affeerra kenna viidiyoon gabaabaa waan ta'eef odeeffannoo kana hamma xumuraatti dhageeffachuu yaalaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf namni kamiyyuu viidiyoo kana osoo hin daawwatin dura laayik gochuudhaan seenaa isin jedha yoo odeeffannoo keenya isin tole odeeffannoon keenya dogongoraa fi hanqina qabaate taanaani yaada keessan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatina isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo kanatti osoo hin darbiniin dura guyyaa kaleessa simmintoo biyya keenya keessatti sadarkaa lamaan gurguramaa jira waldahaa fi suuqa irratti kan ammoo dukkaana irratti gurguramaa jira. Jedheeti odeeffannoo isaa YouTube irratti isinii maxxansee jira. Kanaaf namoonni odeeffannoon sun isiniif hin galle guyyaa har'aas odeeffannoo biraasitti dabaluudhaan galgala sa'aatii 2 irratti akka biyya keenyaatti odeeffannoo isaa laayivii dhufuudhaan kan isiniif qoodu ta'a namni kamiyyuu hin hafina sa'aatii sanarratti na eegaa isiniin jechuu barbaadu odeeffannoo sanaaf kan sana fakkaatan simmintoon akkamitti eessatti 800 gurguramaa jira eessatti ammoo 2000 gurguramaa jira kan jedhu oduu yookaan ammoo sa'aatii 2 biyya keenyaatti odeeffannoo isaa simbiraan kan gahuutaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf amma kallattii maan odeeffannoo guyyaarraa yookaan ammoo odeeffannoo sa'aatii kana simbiraan gahuuf barbaadetti yoo isin seensise jalqabarratti akkuma isin kaasuuf yaaletti balballi kan sibiilaa jechuudha kan ala balbala kan manaa alarraan kan galu alarraan sibiilaa kan sibiilaatti kan galchinu keessa manaatti ammoo yookaan ammoo gaadaa irratti yookaan kutaa irratti kan mukaati jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya alarratti balbala sibiilaatu jira. Balballi kun akkuma yeroo baay'ee simbiraan gaa turetti akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti diizaayina garaagaraatiin jira jechuudha. Akkasumas ammoo diizaayina isaatiin alattis gubanii isaa yookaan ammoo sibiila dagalee galu abbaa 15 fi abbaa 20 jedhamee bakka lamatti qoodama. Ammas deebuudhaan cimina sibiila irratti hundaa'uudhaan sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa jedhameeti bakka sadeetti qoodama jechuudha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf sibiilli sadarkaa tokkoffaa gubaniin isaa yookaan ammoo sibiilli wajjaa dheerinaan galu seentimeetira 20 kan ta'e sadarkaa tokkoffaa kan ta'e cimina hedduu kan qabu kaariin tokko qarshii 3600 kan inni gurguramaa jiru kaariidhaan kan dalagamu kaariin tokko qarshii 3600 gurguramaa jira. Sibiiluma kana ta'e gubaniin isaas abbuma 20 ta'e sibiilli sadarkaa lammaffaa qarshii 3600 dalagamaa jira isiniin jechuu barbaada. Gubaniin isaa 15 yookaan ammoo sibiilichi abbaa 15 jedhamee kan gurguramu sadarkaan tokkoffaan qarshii 3500 sadarkaan lammaffaan kun abbaan seentimeetira 15 qarshii 3400 jechuudha. Egaa irratti deebi'a sibiilli sadarkaa tokkoffaa ta'e cimina hedduu kan qabu abbaan 20 qarshii 3600 abbaan 15 qarshii 3500 sibiilli sadarkaa lammaffaa ta'e abbaan 20 qarshii 3500 innis abbaan 15 yoo ta'e sadarkaa lammaffaadhaan abbaa 15 yoo ta'e qarshii 3400 as biratti hubannoodhaan kan xiyyeeffannoodhaan hordofa. Ammas ammoo sadarkaa sadaffaa kan ta'e sibiila sadarkaa sadaffaa kan ta'e abbaa 20tiin qarshii 3300 sibiiluma sadarkaa sadaffaa kana ta'e abbaa 15tiin qarshii 3200 jecha iddoo kanarra deddeebi'aati dhageeffadha. Egaa gatii kana erga dhageeffatanii booda biyya feetan jiraatanii biyya keessatti abbaa barbaadan bichisiisuu yookaan abbaa barbaadan dalagsifachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Egaa kanaan alatti sadarkaa afuraffaan jechuun isaa akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti diizaayina garaagaraa kan ta'e bareedina hedduu qaba. Boca garaagaraatiin akkasumas immoo diizaayina barbaadan ofii keessanitti fidanii hojjisiisuu kan dandeettan kaareen tokko qarshii 4500 kaareen tokko qarshii 4500 inni baay'ee tokko gatiin isaas giddiidha cimina hedduus qaba akkuma argaa jirtan bareedinas qaba boca garaagaraati kan inni qabu qarshii 4500 kaareen tokko jechaadha. Kanaan jiraachuu isaa beektanii akka bitattan biyya ormaa warroonni jirtan ammoo akka dalasiifattan isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya balbalichi kan mana kan alarraan galu sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi abbaan 15 abbaa 20 jedhamee kan gurguramu gatiin isaa yeroo kanatti gabaa irratti kanaan jiraachuu isaa akka beektan isiniin jechuu barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan balballi kanaaf kan galu
keessa isaatiin daawwititu gala. Daawwitiin kun sadarkaa lama qaba akkuma yeroo baay'ee isin biraan gahaa turetti kan hin mul'ifnee fi kan mul'isu jedhameeti bakka lamatti kan inni qoodamu jechuudha. Kan hin mul'ifne soolaarii fi kan ammoo baradoo jedhaniiti warri gurguran akkasitti yeroo bitachuu fudhatanii baradoo fi soolaarii jedhameeti akkasi gurgurama. Baradoo jechuun kan mul'isu soolaarii jechuun ammoo kan soolaarii jechuun kan mul'isu baradoo jechuun ammoo kan hin mul'ifne jechuudha. Walumaa galatti balbala daawwitii isa mul'ifne keessa dhaabbatanii alattis yoo waa galaaltan alarraa wanta jiru kan isinitti mul'ifne alarra dhaabbatanii keessa manaa yoo laaltan keessa manaa waan jiru kan isinitti mul'ifne jechuudha. Inni kun kaareen tokko qarshii 1,000 fi 800 gurguramaa jira kan hin mul'ifne kun. Kaareen tokko qarshii 1,000 fi 800 gurguramaa jira akka wal jala isin harkaan baane. Kan mul'isu ammoo kaareen tokko qarshii 1,000 fi 200 gurguramaa jira jechuudha yeroo kana gabaa irratti. Kanaan jiraachuu isaa beektanii akka bitatan kan mul'isu qarshii 1,000 fi 800 kan hin mul'ifne qarshii 1,000 fi 200. Kan mul'ifne kun cimina hedduus qaba kanaaf gatiin isaa kaan tara. Qarshii 800 kan jedhamu kun baay'ee ciminas qaba wanti salphaan yookaan ammoo akkuma arganitti yeroo dhahame waayootti bu'an cabuu hin danda'u inni kun ammoo dafee cabuu danda'a. Kanaaf kanaan jiraachuu isaa akka beektanitti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya itti aansuudhaan balbala kan mukaa kan keessa manaa yookaan ammoo kutaa keessatti galchuu kan dandeenyu akkuma yeroo baay'ee isin biraan gahaa turetti kana dura qarshii 7,000 gurguramaa ture akkasumas 8,000 gahee 9,000 gahee yeroo kana kan inni ittiin gurguramaa jiru qarshii 10,000 jechaadha. Inni kun akkaataan inni itti dalasiifamu dhaabbataa kan ta'e hojjaan isaa meetira 1 saantii 50 fi dalgeen isaa meetira 1 kan ta'edha. Hojjaan isaa meetira 2 saantii 50 fi dalgeen isaa meetira 1 kan ta'edha. Hojjaa isaa meetira 1 saantii 50 kanarraa meetira 2 saantii 50 irra dhiifama. Hojjaan isaa meetira 2 saantii 50. Meetira 2 saantii 50 kana keessa meetirri 2 mukaan kan dalagamedha. Saantiin 50 ammoo gubbaa isaarra yoo barbaadan daawwitii galchuu dandeettani yoo barbaadan banaa isaa dhiisuu dandeettan jechaadha. Meetira 2 saantii 50 kana guutuu isaa muka gootan baay'ee hin bareedu akka bareedutti yoo barbaadan meetira 2 dheerina meetira 2 irratti muka erga gootanii meetira 2 ol kanaaf yookaan immoo saantii 50 hafe daawwitii yoo goran baay'ee bareeda. Banaas yoo dhiisan baay'ee bareeda jechaadha yeroo itti aanutti viidiyoodhaan yookaan ammoo suuraadhaan qabatamaan bakka inni jirutti kan isinii waraabu ta'a. Kunis kanaan jiraachuu isaa akka beektan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan kan dallaa irratti galchinu balbala dallaa irratti galchinu gurgurtaa akka suuraa irratti argaa jirtan kana inni kun sadarkaa lamaan kan inni dalagamu tokkoffaa balballi xiqqoo yeroo hundaa namni ittiin seenuu fi ittiin bahu balbalichuma guddaa kanarratti kan galuu fi yookaan ammoo balballi xiqqaa namni yeroo hundatti seenuu fi yeroo hunda ittiin bahu kophatti galtee inni guddaan yeroo konkolaataan seenuu baajaajii haa ta'u wantoonni gurguddaan meeshaa feenee galchinu haa ta'u balballi guddaan wantoota akkanaa ittiin seensifnu kun kophaa isaatti kan banamudha jechuudha. Kanaaf inni kun kan ittiin gurguramu yookaan ammoo akkaataan ittiin hojjisiifamu akkaataa sibiilaatiin yookaan ammoo almuuniyeemii irra kan dalagamu jira sibiila irraa guutuu sibiila irra kan dalagamu jira qarshii 40,000 irraa kaasee hamma qarshii 70,000 80,000 fi 100,000 kan dalagamu jira jechuudha. Kanaaf meetira 2 fi saantii 50 irraa kaasee meetira 3 fi saantii 50 irraa kaasee hamma meetira 4tti kan inni ittiin dalagamu. Kunis ammoo akkaataa fedhii keessaniitiin balbala barbaadan suuraa isaa fudhattanii namoota hojjetan yookaan ammoo ogeessa waan sana hojjetu fudhattanii gatii isaa walii galuu dandeettan jechuudha. Inni akkaataa waliigaltee keessanii fi waliigaltee ogeessa waan kana hojjetu yookaan ammoo abbaa qabeenyichaa kanaatiin kan taasifamu yookaan ammoo gatiin isaa kan murteeffamu jechuu barbaada. Kunis kanaan jiraachuu isaa beektan akka itti fayyadamtan jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaarraa qabadhe isin dhufe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatina. Meeshaalee ijaarsa manaa haa ta'u meeshaalee jireenya keenya guyyaa guyyaatti fayyadamnu kan biraa beekuuf dhaga'uu barbaadan akkasumas haala biizinesiitiin wal qabate waan gaafachuu barbaadan yoo jiraate karaa keessaatii fi karaa koomentiitti nu gaafachuu ni dandeettani. Akkuma jalqabarratti isin kaase odeeffannoo guyyaa kaleessa isin biraan gahaa ture irratti haala simmintootiin wal qabate odeeffannoo sanaa fi odeeffannoo biraa walumaa galatti meeshaalee ijaarsaa kana amma viidiyoo isin waraabaa yookaan ammoo kan amma isin dubbataa ture kanaa fi kanneen biraa kan kana dura isin biraan gahaa ture akkasumas kan hanga ammaa isin biraan hin geenye walumaa galatti odeeffannoo bal'aa sa'aatii 2 akka biyya keenyaatti qabadhee laayivii irratti waan isiniif dhufuuf namni kamuu hin dagatin sa'aa sana irratti eegaa isin jechuu barbaada. Ammaaf waan hordoftoonni galatooma galanii keessan dacha.